Okay, ishii jalqaba irratti waamicha keenya dhageessee odeeffannoo waa'ee qormaata keessi nuu kennuudhaa fi gara chaanaalii kanaa waan dhufteefi galatoomi siin jenna. Tole, isinis naaf seeruu keessaniif galatooma. Ishii jalqaba irratti mee Ifaanus eenyudha? Mee waa'ee baagiraawundii kee xiqqoo ishii nu taphachiisuu dandeessaa? Tole, akkuma jettee Ifaanus Mulaatuun jedhama. Yuunivarsiitii Ambootti mana barumsaa sadarkaa lammaffaa barachaa ture. Qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa irratti qabxii ani galmeesse qabxii 540dha. Kanadha kanan dubbadhu. Okay, Ifaanus baay'ee namatti tola. Qabxii gaariidha kan galmeessite. Qabxii kana nan galmeessa jettee yaadaa turte. Qabxii kana yeroo dhageessu miira akkamii sitti dhagahame? Baay'ee hin eegne hammana hin eegne ture. Gara 500 jalqabaarra kanan yaadaa ture. Yoon dhagaye argetti baay'ee gammachuu guddaa sanatti dhagahame ture. Baay'ee namatti tola. Galatoomi Ifaanus. Egaa akkuma inni jalqabaa si ibsuu yaalee xiqqooshii amma kan bal'inaan wajjin dubbannu dhimma barnootaatti akkaataatti dubbisaa turte pilaanii mataa keetii akkamitti yoo ijoolleen dubbisan gaariidha isa jedhu irratti fi wantoota tokko tokko irratti wajjin dubbanna jechuudha. Egaa daawwattoota keenya jalqabaa kaastanii aga xumuraatti yoo nu wajjin turtan waan guddaa Ifaanus irraa akka baratan abdii guutuun qaba. Mee Ifaanus jalqaba irratti gaaffiin si gaafachuu barbaadu egaa ati akka amma of ibsiteetti Amboo Yuunivarsiitii Speeshaal Iskuuliidha kutaa kutaa 9 irraa kaastee achitti barachaadha kan turte. Mee Ifaanus kutaa jalqabaa yookaan immoo kutaa 1 kutaa gadi irraa kaasee barnootatti akkam turte? Barattuu cimtuu moo barattuu giddu galeessa moo akkam ture? Rileeshippiin ati barumsa wajjin qabdu maal fakkaata ture? Tole, kutaa 1 kaasee elemantariitti barattuu cimtuun jedhamuun ture. 1 hanga 8tti gaarii ture barumsa irratti. Ummaan haayiskuulii galees haaluma kanaan itti fufuuf kanan yaalaa ture. Gaarii man ture barumsa irratti. Okay, baay'ee namatti tola. Ishii barumsa irratti gaarii ta'uun kee baay'ee gaariidha. Gaaffiin itti aanee si gaafachuu barbaadu immoo mee qormaata qoramte kana keessaa qabxiin olaanaa galmeessite isa kamidha? Fiiziksiidha. Inni 96. Okay, fiizikii 96 fidde jechuudha? Okay, baay'ee namatti tola, gaariidha. Egaa akkuma beektu biyya keenya keessatti barattoonni qormaata intiraansii darbaa jiran yeroodhaa gara yerootti gadi bu'aa jira. Keessattuu barattoonni yuunivarsiitiitti erga qoramuu jalqabanii amantaan barattoonni qormaata kana darbanii akkuma beeknu paarsantii galaanaadha. Paarsantiin olaanaa kufaa jira jechuudha. Akka dhuunfaa keetiitti mee barattoonni kun keeziin isaan ittiin kufanii maalidha jettee yaadda? Keeziin isaa adda adda ta'uu danda'a. Waan baay'ees of keessatti qabata jedheen yaada. Tokko akkuma irratti hojjetamaa jiru hanni hafuunsaa hunduu of danda'e hojjechuunsaa barattoota warra kaan irratti dhiibbaa fideera jedheen yaada. Inni kan biraa barattoonni yuunivarsiitii galanii torbee tokko yeroo qoramanitti dhiphinnii fi teenshiiniin uumamuun sababa kanaaf ta'e jedheen yaada. Okay, baay'ee gaariidha. Egaa akkuma ati ibsuu yaalte barattoonni qormaata intiraansii darban pilaanii dhabuudhaan akkasumas immoo keezii ammatti kaasteenii kallattii garaagaraatiin barattoonni yeroo qormaata hin darbine argaa jirra. Ishi gaaffiin itti si gaafachuu barbaadu yeroo baay'ee barattoonni qormaata intiraansii darbanii kutaa jalqabaa irraa kaasanii yookaan immoo akkuma ati kaastee kutaa 1 irraa kaasanii haga kutaa 12tti barataa cimaa ta'uu qabu. Sana hin taane taanaan kutaa 10tti jalqabanii yookaan immoo kutaa 10 kaasanii barataa cimaa ta'anii fi carraan qormaata intiraansii darbuu isaanii bal'aan ta'uu jedhanii namoonni yaadan jiru. Qormaata kana hojjechuudhaaf baagiraawundiin barataa tokko murteessaadha jettee yaaddaati?
Een sirrii madhaa barumsaaf beeksiksiin hin barbaachisaa jalqabaa ka'anii yoo dhimma irratti ofirratti hojjechaa dhufan hin fayyada garuu guutummaan guutuutti dura baakgiraawundii barumsaa gaarii ijaan qabneef hin kutama jedhamees immoo fudhatamu yoo kutatanii ofirratti hojjetan kutaa haayiskuulii booda kutaa 11 boodas yoo hojjetame kan dhufuu danda'udha. Beeksisni akkuma barbaachisutti ta'e immoo tannoodhaan yoo hojjetan argamuu danda'a qabxiin bareeda. Okay, baay'ee gaariidha. Gaaffiin itaanis gaafachuu barbaadu dhimma itti fayyadamaa sooshaal miidiyaa irratti gaaffii gaafachuun barbaada. Jalqaba irratti Faanus sooshaal miidiyaa hin fayyadamtaa? Baay'ee toba ta'ee nan fayyadama. Okay. Yoo ilaalle irratti barattoota yeroo ammaa jiran sooshaal miidiyaa kan fayyadaa jirus jira, kan miidhaa jirus jira. Mee akkaataa itti fayyadama sooshaal miidiyaatiitii nuuf ibsuu dandeessaa? Sooshaal miidiyaa baay'inaan kanan fayyadamu teelegiraamii fi instaagiraamii yuutuubiidha. Asirratti akka barataatti achirra riisoorsiiwwan fayyadan achirraa nan argadhaa yuutuubii irrattis viidiyooleen adda addaa jiru. Kanaaf barachuuf nan yaala. Kan biraa immoo bashannanaaf yeroo ta'es yeroo boqonnaa kootti akka barbaachisummaa isaatti fi akka yeroo koominiitti itti nan fayyadama. Okay. TikTokii fayyadamtaa? TikTokii ni fayyadama. Yaa egaa akkuma beektu xiqqooshii akkuma nama jalqaba irratti dubbadhe kee sooshaal miidiyaan yeroo itti barattoota fayyadan argaa jirra akkuma itti dubbatte keessattuu naannoo yuutuubii, teelegiraamii appiiwwan kun lamaan barattootaaf baay'ee murteessaadha. Barattoonni baay'ee tiitoriyaalii garaagaraa isaan hordofuudhaani yeroo itti qabxii gaarii galmeessan illee ni argina. Akkasumas immoo neegatiiv saayidiidhaan barattoonni itti fayyadaman jiru. Keessattuu yeroo ammaa kana keessatti naannoo appilikeeshinii tiiktookiidhaan wal qabatee qoosaan garaagaraa yeroo itti barnoota irratti qoosamu ni argina. Barnoonni akka vaaliyuu hin qabne jechuun hin argita jedhee yaada yoo fayyadamuudhaa baatte illee jechuudha. Akka keetti mee iski barattoonni kun akkamitti mee sooshaal miidiyaa yoo fayyadamanii gaariidha yoo isa kamimmoo irra caalaa yoo fayyadaman gaariidha jettee ati barattoota gorsita? Sooshaal miidiyaan akkuma ati jettee guutummaan guutuutti kan miidhaa qofa qabu jaan taaneef haala isaan itti fayyadamuu qaban waan isaan fayyadu akka barataatti immoo barumsa isaanii irratti akka xiyyeeffatan waan isaan godhuun waan isaan gargaaruun fayyadaman waan baay'ee irraa argachuu danda'u. Kanaaf yeroo isaanii waan qisaasessu irraa of eeganii waan barbaadan irratti xiyyeeffatanii isa irraa argataniin jedha. Kanaaf yeroo isaanii akka irratti hin balleessine waan isaan fayyadan irratti garuu isaan fayyaduu danda'u isa isaan fayyadu filatanii itti fayyadamuu qabuun jedha. Galatoomii. Eshi amma gara qormaata intiraansiitti si deebisuun barbaada. Egaa barattoonni baay'ee yookaan bara 2018 barattoonni qormaata intiraansii qoramuudhaaf qophaa'aa jiran jiru. Asuma irratti gaaffii lama wal fakkaatan si gaafadha. Tokkoffaa irratti qormaata intiraansiidhaaf yoom qophaa'uu eegaltee barattoonni immoo bara 2018 qormaata intiraansii fudhatanii yeroo kam yoo eegalan qo'annaa gaariidha jettee yaaddaati? Ani qo'annaa kanan jalqabee akka mana barumsaa keenyaatti hagayya keessadha ture kutaa 12ffaa barumsaa kan jalqabne yerichumaadha kanan qo'annaas jalqabee jechuudha. Yericha jalqabuun keenya immoo ji'aan immoo egzaamiin ijaa jiruuf fulbaana keessas ijaa tureef jalqabaa kaasnee akka qo'annuuf haalli mana barumsaa keenya mijeesse na gargaareera. Barattoonnis ammumaa kaasanii qo'achuu jalqabanii gaariidha. Fulbaanuma kanarraa kaasanii jedha. Galatoomii. Gaaffii kana maaliif as gaafadhe beektaa barattoonni yeroo baay'ee maal jedhanii yaadu waggaa 4 qoramna waan ta'eef yoo kana booda dubbisiisumaa hin qaqqabu jedhanii barattoonni qo'annaa ammumaanuu dhiisan jiru. Kanaaf kana booda yoo jalqaban dhuguma poorshinii kana fixuu hin danda'an jettee yaaddaati? Yeroo isaanii sirnaan fayyadamnaafii fi irratti xiyyeeffannaan ammuma jalqabanii sirnaan fayyadamnaan hin danda'ama poorshinii hunda kabar gochuun. Eshi galatoomii. Gaaffii koo gara xumuraatti fidaan jira.
Isa dursa garuu waa tokko si gaafachuu barbaada. Yoo ilaalteetta ta'e yoo argiteetta ta'e qormaanni intiraansii kun yeroo baay'ee barattoonni qormaata kilaasitti fudhatan irraa xiqqoo ishee addadha. Yoo ilaalteetta ta'e jechuudha. Meebii kan mana barumsaa keessanii hin beeku. Fakkeenyaaf saabjektii Ingiliffaadhuma illee yoo fudhannee manni barumsaa mootummaa baay'een kan isaan qoran giraamariidha. Parsantiin 90 jechuudha. Garuummoo yoo intiraansii dhaqnee ilaallee paaseejiin jira, akkasuma giraamariin jira, koominikeeshinii Ingiliishiin jira, waan baay'ee of keessatti qabata. Akkasumas immoo aptituudiin illee qormaata intiraansii keessa jira. Kan si ajaa'ibu barattoonni baay'een aptituudiin qormaanni jedhu akka jiru dhaqanii gibbiittidha kan barani. Kanaafuu qormaata intiraansii hojjechuudhaa fi warra kana kan immoo qormaanni intiraansii adda akkuma isin jedhee akkamitti addummaa isaa baruu danda'u jettee yaaddata? Jalqaba irratti ofii isaanii wanta gochuu danda'an qormaatilee bara darbee ammoo jalqabanii yoo ilaalan akkaataatti qormaatni bahu Ingiliffas aptituudis saabjektoota warra isaanii osoo mana barumsaa irraa hin eegin ofii isaanii ilaalanii irratti shaakaluu yoo jalqaban achirraatti haala qormaataa baruu danda'u jedheen yaada. Galatoomii ishii. Egaa akkuma tama dubbate qormaata hojjechuun baay'ee murteessaadha. Qormaata intiraansiif jechuudha. Kanaaf si gaafadhe akka gaaffii kana kan deebisuu barbaade gaaffii hojjechuun baay'ee murteessaa akka ta'e asumaan barattoonni beekaati. Gaaffii hojjechuu irratti seeraan cimaa isiniin jechuu barbaanna. Mee riisoorsii barattoota kanaaf sheer gochuu gootu jira? Fakkeenyaaf amma keessattuu saabjektii osoo hin taane qormaata aptituudiif hin gargaaru jettee kan yaaddu akkasumas illee saabjektoota garaagaraatiif hin gargaaru jettee kan yaaddu. Kanan fayyadamaa ture kitaaba baay'inaan saabjektoota hundaaf jechuu nan danda'a. Ekstiriimiidha. Aptituudiifis jira iskoolastik aptituud kan jedhu ekstiriimii. Kitaaba kanadha kan biraa. Viidiyoo sammuu yuutuubii irraati kanan fayyadamaa ture The Secret kan jedhamu jira. Baay'inaan sirnaan kan irratti ibsanidha. Appilikeeshinii moobaayilii jira kan akka Itiyoomaatiriik. Qormaatilee bara darbee sirnaan akka irratti shaakalan kan isaan gargaaru riisoorsota kana sirnaan yoo itti fayyadaman gaariidha. Baay'ee gaariidha galatoomii. Gaaffii tokkotti si dabaluun barbaada. Egaa akkuma beekamu xiqqooshii yeroo nuti amma keessa jirru kuni xiqqooshii rakkisaadha barattootaaf jechuudha. Barattoonni wantoota garaagaraatiin qabamanii yeroo itti kaayyoo isaanii irraa duubatti jedhan jira. Akka keetti mee barataanii kaayyoo isaatti akka cimuuf yookaan immoo maaliif akka baratu akka beekuuf akka gorsituun barbaada. Maaliif yoo jenne maatiin baay'ee barattoota kana rakkataniiti wantoota garaagaraa keessa darbaniiti. Ijoollee kana kan barsiisanuu yeroo tokko tokko barataan immoo kaayyoo isaa dagachuudhaani wantoota garaagaraatti yeroo kufee arginu akkasumas sooshaal miidiyaa sa'aatii dheeraa yeroo itti fayyadamu akkasumas waa'ee barnoota isaallee yeroo itti hin dhiphanne ni argaa jirra jechuudha. Mee barattoota haala kana keessa jiraniif gorsa qabdaati? Jalqaba irratti barachuudhaa fi xiyyeeffannaa gochuudha kan barbaachisu. Namni kuustaan godhee osoo hin taane sababa baratanii fi waan ta'uu barbaadan diriimii yoo qabaatan sirnaan xiyyeeffannoo gochuun waan isaan rakkisu jaan taanee fi waan ta'uu barbaadan sirnaan adda baafatanii beekanii akka barumsa isaanii irratti xiyyeeffatanidha kanan gorsu. Sababni isaas waan ta'uu barbaadan yoo qabaatan wanti biraa kan isaan harkisu jaan jiraannee fi xiyyeeffannaa fi farfajii mataa isaanii kan ofii isaanii pilaanii yoo qabaatan gaariidha jedheen gorsa. Baay'ee galatoomii. Dhumarratti wanta si dubbatu jira akkasumas immoo qaamni galateeffatu jira. Jalqaba irratti kanan galateeffachuu barbaadu waaqayyoonidha waan hundumaan kan nama milkeessu waaqayyoo jaateef waaqayyoon nan galateeffadhaa itti aansuun maatii koo kan baay'ee na gargaaran barsiisota koo fi hiriyootan koo warra na jajjabeessan hundan galateeffachuu barbaada. Dhumarratti barattoota bara kana qormaata qoramanii kanan jechuu barbaadu akka jedhamu wanta baay'ee ulfaatu miti qormaanni intiransii irratti xiyyeeffatanii hojjennaanii fi of dhiphisuu yoo dhiisan sirnaan hojjechuu fi qabxii gaariis galmeessisuu danda'u jedha. Galatoomii yeroo kee qaalii waan nu kenniti
nu wajjin waan dabarsiif baay'ee si galateeffannaa. Meebii gara fuulduraattis immoo keessummaa akkasii taasisuun abdii guutuun qabaa. Baay'ee galatoomi. Baay'ee ishiinis galatooma. Egaa akka daawwattoota keenya turtiin Ifaanus wajjin taasisnee kana fakkaata. YouTube chaanaalii keenya godhe subscribe godhaa. Galatooma.